Meeshaalee Muniiraa jechuudha gorfaa yookiin kutaa ciisichaa baay'ee bareedaa tahee fi tokko tokko isaatiin kan argitanidha. Garuu viidiyoon yeroo tokko tokko baay'ee kan nama sobu jarjaraadhaan viidiyoo haala natti mijanne kallattii aduu yookiin kallattii biiftuu ganamaa irra jirra ganama subiidha. Sababbiin akkana jarjarre yookiin ammotuyyuu nu jarjarsee biiftuu ganama barii subiidhaan nu waraabsisee fagoo imala fagoo deemaa Finfinnee deemaa jira waan taheef assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ashama كفون جرة جرتو خالد فرنيتشري الرا كان هجتمي بي مجلس عربية أكس ماموتو مشالي مانا كينا بريتشسان أكا ألغا ساتيني أفتا كنترول بفيفي مشاهد دود أتوقف لا مدون تهيني ألغا هنكوني جتشو دا إزبون جلي نجرا آتاو مالي إن كون مكا أورجينالا دلغامي كان بايدا أكنت كان باريدو غنم السوبي دا بيفتو تويو نوت إفاجرا هردفتو تفيكا بجمتو تكيا فيديون كالتي بيفتو تيو جرات أكا همبارينيني بيكا حالان فيديو اللي مجتشو باتي غافا غلطي أرغتي جت يوكين ماتين إسي يو itti himanii jedhan akkasiin gammaddu abdii qaba. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Algaan kun viidiyoon isaa kan ergame asittillee bakka mastaawotii kanatti pilaastika asittillee warqaamman kun yookiin calanqisaan kun pilaastika ture jechuudha. Maaliif jennaanini isboonjii fi liizariidha waan dalagamee fi amma immoo mastaawotii oriijinaala kaariin jechuu bitamtee muramtee itti galtu pilaastika san laxxafsiisurra mastaawotiin baay'ee widdii waan hin taanee fi mastaawotii galchisiisuu isinii wayyaa isiniin jedha. Irraa caba dhugaa karaa dheeraa fa'a yoo deeme nama harkaa caba. Asitti immoo akkuma argaa jirtan kanatti ifaa qaba. Algaan kun ifaan kan achitti itti rakkabamuudha. Kunoo haalaan margaa jirtan kanaani itti hidhama. Ana immoo asitti hin wallaale. Kanaaf dirqama kaa ogeessuma abbama beeka. Qumsaaxiniin hedduu guddaadha. Mitira lama moo akkas na fakkaate. Mitira lama na fakkaate. Baay'ee guddaadha. Akkanatti yoo ilaalan viidiyoo irratti qaada ta'uu danda'a. Nama afur qopheeffannee nama afuriin dadhabanii kunoo akkana jechuudha argitanii. Waan viidiyoo jarjarsaa jirruuf malee hedduu bareeda. Kaartoonii keessatti deebi'ee deema jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo tokko tokko isin gatii yoo guutuu himan tokko tokko nu him yoo tokko tokkoon himan guutuu nu himii jettan jechuun fedhiin namaa yookiin yaanni namaa wal keessa jechuudha. Algaan kun diizaayinii haaraya yookiin diizaayinii baay'ee bareedaa ta'e akkuma argaa jirtan firaashallee jechuudha. Qarshii 17,600 moo meeqa firaashni mitir kaamsaa guddammaan kun qarshii 9,000 jira, 10,000 jira, 12 jira, 17 jira, 13 jira. Haga diidamaatitti ni jira jechuudha. Haa ta'u malee wal caala akkuma argaa jirtan qumsaaxiniilleen akka algaadhaan wal fakkaatu jechuun algaa fi qumsaaxinii dirsiingin hundi isaa wal fakkaata. Baay'ee na jarjarsaa jiranii qumsaaxinii kana gana wal bira taa'ee amma nu dhagaa irratti haa ima argituuf addaan fageessinee kennee malee wal bira taa'ee wal biratti jechuudha. Maashaallah algaan wal bira gara innuyyuu maaliif walirra qumsaaxinii umurazaan tokkoon goonee akka nama hundaa yeroo tokko tokko jettanii gaafiyyoo isinitti ta'ee jedhe hunda isaa isinii ibsa. Sababa ani qumsaaxinii tokko godhuuf har'a ifa isinii godha. Kun dirsiingidha. Dirsiingillee jechuudha. Hin fuudhaa jiran gabbaasan malee hin fuudhaa jiranii wallaahi jechuu viidiyoo meeshaa kana baay'ee waraabbachuuf hawwee yoo xiqqaate meeshaan kun baatii 3 na bira jira jechuudha. Baatii 3 kana keessa akka ajaa'ib kun mastaawotii dirsiingiti jechuudha. Garagaratti hundi isaa bahee deema waan ta'eef hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mastaawotii na jalaa cabdita dirsiingi garuu algaa alhamdulillah nagaan galte akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Na jarjarsanii mee waa'ee qumsaaxinii kiyyaatitti isin adeebu. Saaxinii uffata maaliif garagara ta'a yeroo hundaa ma adda adda hojjettaa jettanii gaafii isinitti ta'eefi saaxiniin uffata muka oriijinaalaa irraa yoo dalagamee jedhee mitirri 2 mitirri 1 tuqaa 80 abadan sochaasanii fuudhuu hin danda'an. Nama 10 yoo ta'e mana galuu hin danda'u. Namas miidhaa akkasuma immoo meeshaaleen ulfaatiin irraa of ulfaatee caba. Kanaafi addaan qoqqoonne haala kanaan hojjanne yeroo hundaayyuu isiniin jedha. Algaan kun mataan isaa jechuudha akka badaa ulfaataa guddaadha. Namootiin algaa kana barbaadan kalarii barbaadanii qalamiin ni dalagama. Garuu diizaayinii kanaan yoo feetan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 1572 WhatsApp Telegiraaman na argattan. WhatsApp Telegiraaman daayirektii bilbilli kiyya hin hojjetu. Qumsaaxinii kanallee jechuudha hedduu amma argitanii nama meeqa ija keessaniin lakkaayame ijuma keessaniin jechuun namni yoo dubbatu soba se'uu dandeettan yookiin uffaarsuuf waan isiniif fakkaate ta'uu danda'an akkasii
miti odoon tahini ufii kiyyaaf jechuudha isinii galee meeshaan isaa namootiin jechuudha meeshaa qumsaaxinii garii jechuu wallaahi nam lamsadii ni fuudhanii kana maatiin warri qumsaaxinii ragaa haa ba'u jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni fuudhu kun birriin fuudha namni tokkichi birrii meeqa akka fudhatuun beeytanii miti isin namni fuudhee gannamaa baasee makiinarra namaa baasu mana on namaa baasu jechuu birrii meeqa akka fudhatu warra fuusisutu beeka kanaafi maalifi akkuma nama kamiyyuu haphiin dalagiyyoo jettan miti waan biraati miti yooma ati ol fuutu yookiin balbala isaa asbantu si jibbisiisa kana waan ta'eefi gatii isaa tokko nutti yoo jettan hanga dhumaatitti yoo laaltan gatii isaa addaan baafattanii yoo har'a isinitti himee jire gatiin isaa baatii 3 dura gatii baatii 3 dura gaaf sanirraa yoo xiqqaate muyni tokkichi qarshii 400 dabale fireen takkittiin jechuudha yoo xiqqaate qalamiin meeshaa kana dibuu qarshii 5,000 dabale yoo xiqqaate jechuudha ogeessi hojii kana hojjetu sadarkaa adda addaatiin hojjeta sadarkaa 3tti jechuudha jalqaba ka qirxii baasee kadhaabu itti aansu finishingii jidduutu jira xumura qalamiitu jira asha'u jira waan hedduudha kun hundi isaa ogeeyyiin kun geessee kaanii kenna hisaaba ofii cufate kunis geessee kaanii kenna hisaaba ofii cufate dhaabuuf jechuudha lifaatii meeqa akka fudhate isinitti himuu hin danda'u haa ta'u malee alhamdulillahi rabbil alamin yeroo akkanatti meeshaa ulfaatu fe'anii jedhan qee yeroo nagaan bu'a nagaan galaa ka jedhu wallaahi akka itti yaadda'u keessa kiyya anaaf rabbitu quba qaba yoo mana gale jedhan hin gammada kanaaf qumsaaxiniin mitira lama anillee kiyya mitira lama qabaatte mitira 1.80 qabaatte si fayyada wanni inni si miidhaan jiru itti miidhamte wallaahi yoo galchisiifatte wanni inni si miidhaan jiru maaliif jennaaniin kotota baay'annaan kotota kana bakka kaayannu qabnu namni jechuudha biyyi ambaa kutaa kotota adda qabanii kutaa keessummaa adda qabanii kaadha manaatiif abbaa manaa adda ka ijoollee adda kafraa adda kanama hunda adda jechuudha walaakin kennaa mootuyyuu wanni akkas jedhaa hin jiru alhamdulillah qooda rabbiiti hundi kennaayyuu yookaa jechuudha akka anaa yoo taatan kutaa iyyuu jechu kutaa lama yoo qabaattan kutaan kun saaloona jira saaloonuma koontirooliin jira saaloonuma tiivi istaandiin jira waan hedduutu jira gaadaa keessa garuu kaaf si fayyadu qumsaaxinii guddaa yoo qabaatte manni kee xiqqaallee yoo tahe hedduu sitti tola algaan kun ammoo maasha Allah guddaadha baay'ee namatti tola hundumaafuyyuu algaa haganaati fi qumsaaxinii haganaa namni qabaatu wanni isin gaabbitan takkallee hin jirtani meeshaalee hunda isaa jechuudha dirqama mana kiyya keessa maaltu na barbaachisaa akkasuma ammoo mee maal haa bitadhu yaa haadha razaanii jettanii yeroo baay'ee waan baay'ee gaafii na gaafataa jirtan meeshaa qofa doon tahini jiruu fi jireenya biyya keessaa nama hedduun na gaafataa jira jiruu fi jireenya biyya keessaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma jiraatantu alhamdulillah jiruudha bakka feete jiraadhu jiruma haguma jiraataniif akka jiraatantu jiruudha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin meeshaa gogurdaa akkana na bira ajajattan ankiyya jedhaa jira kana na bira osoo hin tahin meeshaan garagara na bira ajajattan gaafa meeshaan mana keessan galu nama qopheeffadha nama meeshaa irraa buusu kaasii rakkoo hin qabu birriidha anatu qopheessee anatu irra guursisa waan ta'eef yeroo hunda garuu ka isin biraa maatii keessan akka meeshaa yeroon kun meeshaa na biraa bu'u jechuudha qopheessan itti himaa yoo xiqqaate meeshaa akkana namni kaamila qabdan nama 5 gadi ammas majlis arabiyaa majlisiin boondidiin originaalli hedduu ulfaata namni tokkichi fakkeenyaaf majlisa meeshaa yoo erginu maatii maraan yookiin ammoo nama meeshaa ol baatee gabbaatu feenee deemuu hin dandeenyu nam tokko qofa waliin ergina namni tokkichi jechuudha majlisa kiyya gara kiyya majlisa kiyya fuudhanii hin danda'an boondidii originala waan ta'eef hin ulfaata kanaaf yoo xiqqaate nam lama majlisa irratti nam lama qopheeffadha meeshaalee kutaa ciisichaa ammootuyyuu haga nam 4-5 qopheeffadha yoo guutuu ta'e yoo ammoo kontirool biffee maalii ta'e koornarii illee ni ulfaata isinii galee meeshaalee mukaa keessaa kan akkaan ulfaatu qumsaaxiin kiyya isinii himaa jira hundin ulfaata jechuu mitiin ulfaatu kan ulfaannillee hin jira ka dubartiin fuudhuu dandeettu haa ta'u kiyya ka isinitti himu kontirool biffee koornarii kontirool biffeen tadarraabii addaan ba'a asumaan ammoo isinitti hima meeshaa sabboontuuti sabboontulleen meeshaa lama na biraa qabdi kontirool biffee asiin dura gadhiisee jira algaa na biraa qabdi algaan isii ammoo diimaadha isa kanaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuni koomodiinoo algaati asumaan ka isiillee kennar meeshaa nam 3 har'a alhamdulillahi rabbil alamin walirra naa oole akka carraati sabboontuun silaa torbee tokko dura fudhatti akkasuma ammoo tuyyuu qumsaaxiniin biraallee ka fudhataa jirantu jira
isin agarsiisa dhumarratti isin viidiyoo laala haa ta'u hundaafuyyuu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya erga kunoo meeshaa kan fe'anii jedhanii meeshaa muunaa algaallee haala kanaan fe'aa jiran jechuudha hedduu ifaajee qaba salphaa isinif fakkaachuu danda'a yoo meeshaan fakkeenyaaf nama harkaa caba yoo cabee jedhee akka waan lubbuun namaatu hin baane namni gariin wallaahi yoo xiqqishuma shoroorraan mastaawwatii tuyxu haga dadhabnuu fi haga ifaanyu nuuf rabbitu beeka rabbiin tokkichi quba qaba walaakin namni tokko wallaahi ni mufatta dhugaa qabdan isinillee waa argitanii waan hin beekneef mufachuu qabdanii dhugaa iyyitu qabdi mee amma argitanii namni ol fuudhu akka harkisu argitanii fakkeenyaaf wanni kunniin osoo forjidii ta'ee irrumaan nama harkaa hafa jechuudha. Ka asiillee akkana yoo harkise ka achiillee mala barbaada meeshaan humna qabaataniif humna hin fedhu. Dandeettii qabaataniif dandeettii hin fedhu. Malaan suutanii akka itti hirkisanii fi akka itti kaayan barbaada isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Erga waan hunda kaanii geessanii dirrisiingii taranii dirrisiingilleen kunoo maachii algaati. As madardaraa kana biraa mastaawwatiitu galaa. Mastaawwatiin isiillee lafa jirti isin agarsiisa akkana jirti maashaallah tabaarakallah. Hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan wanni ana asirratti isiniin jedhu yoo jiraate kalarii barbaadaniin diizaayinii feetaniin meeshaa isinii hojjannaa garuu isinummaan bichaan lakkoofsa bilbilaatiin WhatsApp fi Telegram na dubbisaa obsa control biffeen samboontuu tadarraabidha kana kunoo akka kana jira mitirkaamsaadha baay'ee guddaadha sirritti wanni isin hubattanii beekuu qabdan meeshaa obsi barbaachisaadha WhatsAppidhaan hara na dubbiftanii kunoo mastaawwatiin dirrisiingii tagaras jirtu sanii na jalaa cabde garuu wallaahi najalaa cabdee akkas mastaawwatiin rakkoon qabutti deebiti meeshaan hundi isaa nagaan galee mastaawwatii keessa harca'ee fageenya irraa ka ta'e yeroo gara mana gargalan jechuudha haa ta'u hundumaafuyyuu obsa yoo isiniin jedhu maal isiniif fakkaate beeytanii meeshaa tokko ajajattanii naman jarjarsinaa obsa barbaada wanni gaariin itti aansuun ammootuyyu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa ajajattanii diizaayinii isaa hin jijjiirinaa qarshii nama dabalchiisaa hin jijjiiramaa diizaayinii qarshiin diizaayinii fi saayizii irratti murtaaha fakkeenya farra ajajjanii gaafa xumuraa hin jijjiirina qalamiillee gaafuma jalqaba gadhaabaa dubbadhame qalamiin ishii rakkoon qabu gaafa xumuraa kalooyinillee homaan rakkisu walaakin jechuudha diizaayinii faa keessattuu jijjiiruun hedduu nama ulfata kana xaxan kunoo maashaallah tabaarakallah tun mastaawwatiidha mastaawwatii bicha keessaa jigee beekaas diizaayiniin dirrisiingii waan takka hin taane mastaawwatii keessaa jigee mastaawwatiin hin deebiti kunoo akkana jirti akkana bareeddi maashaallah tabaarakallah budaman nyaate maashaallah jedhee jira akkasi baay'ee bareeda meeshaan kun namni hundi isaa maashaan akkamii bareeda maashaallah meeshaan eessa deema akkamii bareeda jedhan namni hundiyyuu akkasi alhamdulillah kun illee dirrisiingiidha kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayik illee sheer illee walii godha namootiin bitachuu barbaadan kun ilaala asiin kaayanii aayilaandii saniin irkisanii aayilaandiin suni keessaa utaalee bu'ee kun itti bu'ee jechuu ka dirrisiingii gubbaa kaayamu keessaa godhe mastaawwatii isinii galee akka kana gabaabamatti ani wanni isiniin jedhu yoo jiraate namootiin meeshaa kana barbaadan qumsaaxinii tokkollee fe'ataa jiran isa kana jechuudha meeshaa kana barbaadan WhatsApp fi Telegram na dubbisa yoo ani isinii deebisuu dabelle kanaan cinqami kanaan rakkadhee biizii ta'e obsaatii na eeggadha isinii deebisa bar'aan ebalurra erge atina arsinaaniin ebaluun dalaysiifadhe an wattakkallee abbaan fedhe jechuun jecha akkasii sanii miti waan fedha yoo jaa hin aaru atina deebisuu diddee jenna atiin boontaan ebalurra ajajadhe abbaa feetanirra ajajadha ani hojii waan qabuu fi akkuma isin hojiin biizii taatan biizii ta'a yeroo natti toletti deebisee hojii kiyya hojjadha namaaf odoon ta'in ofiif hojjadha akka kana daqiiqaan dhumatee jira laayik illee godha akkasuma immoo haaraya kataatan sabiskiraayib illee godha hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan isin jaaladha isin kabaja har'a meeshaa nam sadii fe'ee gammadee jira narraa ba'aan kufe